شيخ عبد الرحمن حسين الله أكبر يا لمي تنتو خط سيمبانا يا لمي تنتو خط سيمبانا أنا نفسي مليه ولي أنا ولي فنانا الله أكبر تكبير الناس مدى هندق يامو هاون هندق يامو درجة كيس هندق يامو hayyoonni daa'iwwan hawaasa keenya bal'aa akkasumatti haawwan keenyaa fi shamarran keenya tajaajiltoota sagantaa kanaa kaarraan tanaa asirratti argamtanii fi warreen sagantaa kanarratti laaffaatii adda addaa godhaa turtan hundi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Rabbiin dandeettii isaatiin jazaa isiniif haa kafalu. Warra dukaam akkamini jirtanii? Wallaahi gaafuma duraa sanuu wanni nuti yaadne akka isin gooroo tana gubbatti ol baatanii ni jirra jettan kanaaf isinin laffaa turre gaafa sanitu. Akkanatti hijaaba uffattanii akka babbareeddanii akka isin qe'ee tana bareechitan sammuu teenya keessatti yaadaa turre rabbiin baga isiniif ijjeessetu. Namni tokko reefuun tan akkanaan jee mee dukaam kanarraa ibsi mee maal dur irraa beeyta amma maal irraa beeyta jennaan guyyaa nama 8 qofaan magaalaa tana keessatti iida salaanneetu jira jee. Guyyaa nama 4 fi 5 magaalaa tana keessatti salaata jummaa salaanne qabnaanaan je eegammoo ummanni keenya kun baharraa ol nuu dhufanii nasrii istaadiyooma guunne salaatu eegalleenaan je wallaahi wanni rabbiin akkas isin godheef akka gubattaniifi miti wanni rabbiin gaafasan ulee isin jala kaa'eef akka gubattaniif osoo hin taane akka bilchaattaniif fidu. Biyya teenya tan harkaa jijjiirtuu ta'uu deemtullee qotaa ol siqaadhaatii biyya bilcheessaa jee rabbiin washee isin jala kaayee ol isin fidetu. Khottu si jaama diddeen ta'e nawaama rabbii guddaa siyaama khottu ta'e islaamaa. Khottu si jaama diddeen ta'e nawaama rabbii guddaa siyaama khottu ta'e islaamaa. Islaamummaa haruuhiitiyaa oromummaa handiiga kiyyaa addan baasuu hanga jiruutiyaa. Islaamummaa haruuhiitiyaa oromummaa handiiga kiyyaa addan baasuu hanga jiruutiyaa. Wanni ummata keenya isinirraa barbaannu nuti ummata kana kanaaf ummata akka barsiisnuuf akka hawaasa keenya karaa sirrii deebisnuuf rabbi asin fidetu. Kanaaf gara alaamaa teessanii deema namni tokko tokko ganda karaa irraa jijjiguu kana jiraalee boo jijjiguun numa taati jechi deemtanii isinii jijjiguu isin harkuun feenutu. Intala teenya takkan taane taatu isin harkuun feenutu. Dhumarratti waan hin dhaammachuu barbaadu. Dostorri aalama kanaa quraana rabbiiti. Quraana rabbii jabeeffadha. Ijoollee teessan barsiifadha. Irra jirtanii itti jabaadha. Akka sagantaa guddoo walakkeessa biyya teenyaatti kana sagantaa kana qopheessuu kana eegaltanii itti fufa. Warra as magaalaa isinitti aantu kana jiru kana dhaqaa ziyaara akka isaan sagantaa qopheeffatan godha. Warra Finfinnee fi boota adda addaa qubatanii jiru ka sagantaa qopheeffatan godha. Warra dakarraa biyya tana qubate dhufe akka wal ziyaartan akka wal jajjabeessitanumaan dhaamsa isiniif dabarsuu barbaada. Ya lammi tanto khottu simbana ya lammi tanto khottu simbana ana simale wali ana khowalif nana
gaafa duraa gisee kana jennu isin qubsiisuuf ture kasiimi hoo waliin aanee ummata keenyaa qubsiifnu keechu ture namni tokko kanaan jee reefu Ustaaz Abdurrahmaan nuti bakka nyaataa san bira hunneen manaan jee nuti bakka nyaata nu fida qoonqoo nu barbaada heddu sanii miti jee diin keenya qubsiifanna sadarkaa jettunna jirraatu isin hin gammachiiftuu naan jedhu masgiida jaaran fooqii masgiida jaarachuu qabna sadarkaa jetturra jirraatu isin hin gammachiiftuu naan jedhu ummata keenya nama boonsitan nu gammachiiftan nuuf jajjabaadhaa isin hin jennaa galatooma assalaamu alaikum.